irra jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaa kabajamoo qabsoon sirna bilxiginnaa irratti geggeeffamuun wal qabatee ilmaan Oromoo Walloo biyya ambaa jiraatan gaheen isaanii maal fa'i kan jedhu waliin ilaalla. Ilmaan Oromoo biyya ambaa jiraatan qabsoo Oromootiif galaa taha bakka dheebotetti dheebuu baasa, bakka beelahetti beela baasa, bakka cabetti wal'aana, har'allee wal'aanuu fi beela baasuun utubanii lafee guddaa ta'uu irratti argamu. Ijoolleen Arab gamaa kan kiisiin riyaalaa dhibdee Oromoof dhuftee Oromootu yaala. Kan bakka hunda jirtan sanyiin Oromoota tokkummaa kee cimsuun falmadhu ni moota. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo taatee bara 2019 fi bara 2021 finxaaliyyiin Amaaraa duula ilmaan Oromoo Walloo irratti bante kutaa lammaffaasniif dhiyeessuu irratti argamna. Barreessitoonni Abdallaa Hammeetii fi Mu'ee Callaan waliin ta'uun yoo ta'u gulaala fi gama sagaleetti kan sinii fi ku'aan obboleessa keessan Abdallaa Hammeetii haga xumura qophii keenya nu faana bu'aan affeerraa keenya. Ilmaan Oromoo biyya alaa jiran afoosha ijaarratuun dinagdee walitti qabanii diina Oromoo weeraruuf dhufe Oromoo humneessanii akka inni injifatu gochuu keessatti gahee leencaa taphataa turan har'allee taphataa jiru boruufillee abdiidha. Gareen akkaan jabaa kan diina biratti sodaatamu kan maqaan isaa garee warraaqsa sabaa jedhamuun beekamudha. Gareen kun kan bara 2016 buqqa'uun ilmaan Oromoo naannoo Somaalee irraa abdii illeetiin ummanni miliyoona 2 dhiyaate buqqaafamaniin wal qabatee kan ijaarame yoo ta'u Oromoo gargaaraa utubaa warraaqsa kutaalee Oromiyaa garaagaraa kan akka Harargee, Baalee, Raayituu, Boorana, Wallaggaa fi kan kana fakkaatan keessa naanna'uun onnee ilmaan Oromoo hedduu keessa kan qubatee jiru yoo ta'u duuba gareen kun taatee ilmaan Oromoo Walloo irratti bara 2019 fi bara 2021 humna addaa Amaaraa Birgeedii Minilikiin ta'isan akka ilmaan Oromoo Walloo injifatan garee kaan waliin ta'uun loltootaaf bishaan bituun madoo gargaaruu fi kan kana fakkaatan irratti hirmaatuun akka jabaa kan muuxannoo horatedha. Gareeleen diina mataa gadi cabsan hedduun kanneen biroo kan akka garee tokkummaa qeerroo Walloo, garee ilmaan Jillee bakkumattuu, garee gaaddisa jiruuf jireenya, garee arxummaa fursee, garee jaarmiyaa baatee kanneen hafan biroos gareelee gandaanis ta'e akka firaatti dhaabbatan hedduu waliin ta'uun walitti dhufuun finxaaliyyiin Amaaraa karaa kamiinuu ilmaan Oromoo Walloo akka hin injifatamneef dinagdeenis ta'e meeshaa ofirraa ittiin ittisan rasaasa hanga matariyyaasa konkolaataa ittiin imalanillee adda durummaan gargaaru madoo kaffalanii yaaluu buqqaa qubsiisuu deebisanii dhaabuu fi sooratallee qaqqabsiisuu keessatti tuuta jaarmiyaa shoora olaanaa saba isaaniitiif lammii isaaniitiif bahatanidha. Jaarmiyaaleen qilleensa irratti walitti dhufan kunniin biyyoota garaagaraa keessa jiraatanillee gaheen isaan taphatan warra diinatti xaaqaa qawwee butee rasaasa furgaaseen addan turre. Hordoftoota keenya qaqqaalii kan isin yaadachiisaa jirru taatee bara 2021 ji'a bitootessa gaafa 20 irraa kaasee Birgeedii Minilikiin Oromoota Walloo irratti baname san isin yaadachiisaa jirra. Ilmaan Oromoo biyya alaa jiran warri biyya keessaa kun tokko akka jedhutti rabbii gaditti nuti birmannaa ilmaan Oromootii fi qomoo waa hillan isaanii biyya alaatiin hafnee as geenye har'allee nuuf jiraadhaa borullee nuuf jiranii iji nagaa bilisummaan lafa abbaa keenya irratti wal nu agartu kan jedhu mararfataa dubbatu. Egaa qomoo koo gaafa xiiqii qomoo gaafa mararree hamma wal barbaachifnu baglikii wal agarre. Duuba taatee bara darbe ji'a bitootessa gaafa 20 duguggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti raawwatame gareen akka afooshaatti ijaaramte tun ilmaan Oromoo xiqqaa aga guddaa wallaalaaf beekaa walitti qabdee biyya isaaniitiif eenyummaa dhaloota akka mirkaneeffatan aarsaa ciccimtuu gochuun beekamti. Duuba ilmaan Oromoo Walloo kan biyyoota alaa keessa jiraatan bineensa biyya isaanii diiguuf dhufe waan qabuun dura
dura dhaabbatee fashaleessuun diina dinagdeen kokkee qabee lafoodhaan obboloota isaa ilmaan isaa abbootii fi haawwan isaa itti wareegee falma cimaa geggeessuun beekamu. Garuu immoo sirna bilxiginnaa biratti warra biyya diigu jechuun akka diinaatti ilaalamuun mana hidhaa biyyoota arabaa garaagaraa keessatti addattuu Saa'uud Arabiyaa keessatti waggaa 3 fi sanaa oliif hiraarfamaa fi dararamaa turuun addunyaa ragaadha. Ilmaan Oromoo keessattuu biyya arabaa jiran qabsoo Oromoof riqicha bilisummaa jabeessituu onnee dhiiraa qabbaneessituu laphee laaqana ganamaa fi ifa halkanii fi hamilee qabsaa'ota Oromoo akka turan hayyoonni fi qabsaa'onni Oromoo kan akka Jawaar Mohammad Jaalmarroo fi waayillan qabsoo isaanii hedduun irra deddeebiin ijoolleen walloo biyya arabaa fi biyyoota garaagaraa keessa jirtan motora qabsoo saba keessaniiti jechuun maqaa masoo argataniiru. Faallaasan immoo waan nama raaju gochi ilmaan Oromoo biyya arabaa keessatti qabsoo ofiitiif ta'aa turan diinallee aarsuun maarshaal tibbanaa jeneraal Birhaanuu Juulaa namni jedhamu akkas jechuun dubbata. ABO shaneen sossobdee ijoollee biyya arabaa irraa qabeenya guurrataa jirti jechuun qabsaa'ota biyya arabaati qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan akkasumas qomoo ofiitiif da'oo beelaa ta'an kanneen akkasitti quba itti qabee maqaa isaanii nyaataa turuun ni yaadatama. Ilmaan Oromoo biyya arabaa jiraatan qabsoo Oromootiif ibsa halkanii riqicha laga gubbaa laaqana ganamaa uffata qorraa abdii boruu akka tahaa turan namni fayyaalessi kamuu ni hubata seenanis ni dubbata. Galanni ilmaan Oromoo walloo biyyoota arabaa fi dirra lafaa irratti biyya ofiitiin ala faffaca'anii jiraatanii nama dhuunfaadhaa agawaaldaaleetti waan himamee dhumu miti. Dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo kun qophii odeeffannoolee jajjaboo miidiyaa madda nageenyaa bifa mijuutiin torbanitti isiniif dhiyaatudha. Torban injifannoo itti galmaa'u haa ta'u jecha kutaa sadaffaa qabannee aga isiniif dhiyaannutti odeeffannoolee madda nageenyaa guyyaanii waliin turtii gaarii. Maddi nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa.